Tole nagaa fi araarri waaqayyoo golaaf iddoo jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota kennaa Tuubii nagaa keessanii ni nagaa kooti inni madda nagaa keenya ta'e waaqayyoo maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa chaanaalii haaraa qabadhee dhufee jira. Sheer, laayik, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Keessattuu sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amaluma sagantaa keenyaatti wajjiniin turaa isiniin jedha. Seenaa biraa hin qabu. Maqaan koo Kennaan jedhama. Bakki dhaloota koo Gindawaraatti aanaa Hamboo jedhanii godina Hamboo jedhanii jechuudha. Kanan itti baradhee xumuree mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kaachisii yookaan Gindabaraatti. Yuunivarsiitii immoo Darbataa Borii Yuunivarsiitiitiin xumuree meedikaal sooshooloojiidhaan eebbifamee bahe. Har'a immoo seenaan ani keessa jiru madaam qimamiidha. Mana madaamiin hojjechaa jira. Yaa wantoota tokko isinii firuudhaaf wantoota amallee fayyadan isinii firuudhaaf kan ani qabadhee dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wantoota dhugaa irratti hundaa'an wanta ofii kootiin argee jechuudha kan ani isinii qabadhee kana dhufe. Akkuma agartan kana haala kanaan dhufee jira jechuudha. Innis maal yoo jettanii haala salphaa ta'e yeroo gabaabaa keessatti akkamitti rifeensa keenya guddifachuu dandeenya kan jedhudha. Yeroo gabaabaa keessatti akkamitti rifeensa keenya guddifachuu dandeenya? Ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan ani erganii biyya kana dhufee waggaa fixee kun waggaa kooti. Garuu dhufee ji'a shanitti kan jammanii jechuudha. Gizeen ani dhufee mataan koo akkuma argartan kana kan waggaa kan ji'a jahaate jechuudha. Gizeen dhufee baay'ee mataa qunxuuxaadhaan dhufee jechuudha. Mataa qunxuuxaadhaan dhufee dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Ergasii immoo dhufee yuutuubiin anta kataatalan allaala batalee egaa yuutuubii irraa googilii fayyadama. Googilii fayyadamee gaafa kamiin bu'aa ni argadhee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan bu'aa ani argadhee jira. Bu'aa ani argadhee kanarraa maaliif dhaloota kanaaf hiniiru kana jedhu kanan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Kanaafuu amma dhuma sagantaa kootti na waliin tura. Sheer, sabiskiraayib, laayik gochuu hin dagatinaa. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti immoo na wajjiniin tura na jajjabeessaa. Chaanaaliin kun immoo haaraadhaa har'aan bate kunooyi dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu gara itti deemuu isinuma faana laalla. Kanaafuu amma qaxxatumaan gara haala ani ofii kootti fayyadamaa ture jechuudha. Haala ofii kootti fayyadamaa ture isin agarsiisa. Kanaafuu gara qophii kosaanutti na waliin tura. Gammachuun qabamsa duukaa gammachuu irra hin darbamne anseenaan qaba. Tole akkuma isiniin jedhee wantoota na barbaachisan kun fidadhee dhufee jira. Maal isaansii hanqulaalii lama kana daakuu tamariiti jechuudha. Daakuu tamarii hojjedhee qabu jechuudha. Isa isinitti agarsiisa haala kamiin akka hojjetamu jechuudha. Daakuun tamarii akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisa. Kun immoo daakuu reettiiti jechuudha. Reettii machee buna wallaalee jiru daakuu reettiiti jechuudha inni kun. Wantoota na barbaachisan hundumallee qabadhee dhufee jira. Kanallee qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma kanallee jechuudha haala ittiin dibannaa qabadhee dhufee jira. Wantoota na barbaachisan qabadhee dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti amma maal goonaree unqulaalii keenya hin cabsinaa ishii keessoo ishiitti jechuudha kan barbaadamu. Isinii galuu kan qabu isa keessoo isaati jechuudha. Wantoota lama qabadhee dhufee jira. Tokko kan bishaan isaa dhangalaasudha. Kan nu barbaachisu ishii keessoo ishii qofa jechuudha. Ishii keessoo ishii qofa jechuudha. Kun akkuma argattanii keessoo ishii bichee jechuudha. Unqulaalii lama isiniin jedheera. Unqulaalii lamadhaan bishaan isaa haala kana keessa dhangalaaftu jechuudha. Haala mul'atu kanaan jechuudha. Kun jechuudha haala kanaan qopheeffannaa. Itti aansee daakuu tamarii jechuudha. Qopheesseen silan qabuufanii nan isiniif hojjedha. Haala kamiin akka daakuun tamarii hojjetamu dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Kan gatii tokko malee birrii tokko malee kifiltii tokko malee jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota biraa yoo fayyadamne gabaarraa binnu malee itti fayyadamuu hin dandeenyu biraa yoo binne malee jechuudha. Garuu tamarii wanta mana keessatti argamudha. Dhugaa dubbachuuf immoo ilaaltuuni. An akka tamarii saffisa mataa qabu hin jiru jechuudha. An akka tamarii keenya immoo malaagaa walakkaa jechuudha. Maankaa walakkaa haala kanaan itti godhanna.
reetti daakureettis nan hojjedheeni isas isinitti hojjedhee isinitti agarsiisa jechuudha. Daakureetti turre faayidaa qaba isa sunirra jechuudha. Haala kanaan hojjedhee qaba jechuudha manaafi isallee maankaa tokko jechuudha. Tokkolleetti dabala kun haala kanaan yookaan isinitti tolu ta'e immoo anamma shunkurtis itti dabalee na fayyadama ture garuu sababii jarri foos mana hin jiranii shunkurtiin hin jiru sababii itti fayyadamee kana nabi jechuudha. Itti dabalee kanatti immoo maaliin dabala zayitii ani fayyadamu zayitii suufiidha. Maaliif inni naqadheera kan jaraaraa jechuudha. Isaanitti waan hin tolleef jechuudha. Zayituma nyaataan fayyadamanii dhugaa dubbachuuf mataa qunxuuxaadhaan feesiniin jedheera. Dhugaa dubbachuudhaaf taa'an jechuudha. Jijjiirama ji'a shanii baay'ee na ajaa'ibeera. Baay'ee jechuudha. Jijjiirama ji'a shanii keessatti baay'ee enda'uun gaafa jammaree mureen godheeni mureen jechuudha. So ambii kan yuutuubii irra googilii fayyadama. Googilii irraatii ilaalee jechuudha. Sababii kanaan ergoon fayyadamee kaasee tamarii maafi inqulaalii zayitii keenya immoo maal goona kana tokko jechuudha. Qadaada haayilaandii tokko yoo baay'ates rakkoon qabu zayitiin haala fayyadama keenyaati waan ta'eef jechuudha. Kana lamas yoo ta'e maal rakkoon qabu. Yoommoo kan isinii danda'amu yoo ta'e maal gootu bishaan shunkurtiitti dabaluu yaala. Bishaan shunkurtii daaktanii jechuudha. Guyyaa tokko isiniif kan hojjedha. Ishii egaa amma wanta isa qopheessinii hunduma kutaannaa jechuudha. Kun furdatu. Sirriitti furdatu. Waan furdatuuf maal gochuu qabdu wayin zayitii xiqqoo isheetti baay'isuu qabdu wayin immoo shunkurtii jechuudha. Bishaan shunkurtii itti dabaluu qabdu jechuudha. Isinitti agarsiisa isallee jechuudha. Isiniif kan hojjedha. Tole egaa isinitti meera hin furdata waan isiniin jedheef jechuudha. Waan furdatuuf bishaan shunkurtii qopheeffadhee hin qabaane jechuudha. Isinitti agarsiisa haala kamiin akka hojjetamuu danda'u jechuudha. Bishaan shunkurtiitii kun ittiin dabalaa. Gini akkasitti sochoosuurraa qallaaxaan jira. Isa ittiin wantoota wanni godhan jechuudha. Ariifatee kan namaaf godhu jechuudha inni jira. Isa fayyadamuutu irra gaariidha. Isa fayyadaman yeroo gabaabaa keessatti daftee walii seenaa kan jirudha. Wayin immoo maal goota dursitee jechuudha. Bishaan shunkurtii kee naqatteetu irratti inqulaalii keessa cabsita. Daakureettis daakuu tamariis itti dabalta jechuudha. Haala kanaanis dafee wal si nyaata. Share, like, subscribe gochuun hin dagatina. Dhugaa rabbii egaa isin beektu maalaan isiniin jedha. Najajabeessaan isiniin jedha. Amma beekumsa koo wanta dhufee koo fayyadamu dhugaa hundumaa isinii kan qabadhee jiranidha. Hundi beekamutti. Ani isinirra beektu ta'ee osoo hin taane isinii gala. Baay'ee inni kun mataa caccabuudhaaf illee qarqarri isaallee jechuudha yoo cagag jedhe qarqarri isaallee yoo cagag jedhe fayyada jechuudha sirriitti. Tole egaa xumureera kunoo haala kanaan jechuudha isinitti mul'ata natti fakkaata.
haala kanaan jechuudha. Haala kanaan nama musee guys. Tole amma gara dibannaa fudhatee deemu. Akka fuula qulqulluutti jechuudha. Wanta ittiin dibadhu yoo hin qabaani. Iyyaa asirra ta'e jechuudha. Tole mataa keenya haala kanaan iddoo lamas ta'e iddoo sadiitti sotee adda baafanna. Dhugaa dubbachuuf taanaan mataan kun jechuudha jijjiirama ji'a 5 keessatti kan inni jijjiirame jechuudha. Hundi bannaga. Kottaa ka warri mataan akka koo isin rakkise kottaa gargaara. Kun haala kanaan biyaasi daqiiqaa sa'aatii waan hin qabne fananii daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 ol rukutuu qabu jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Sila sa'aatiin qabnee fi isiniin jedheera. Haala kanaan jechuudha hirtanii. Haala kanaan dibattu. Namoonni qabbanaa yeroo akka waan hidhaadhaa dibadhee natti fakkaatanii gaafa isa dibadhu jechuudha. Kan ammoo ittiin maashaata jechuudha. Biyaansi haala yeroo kootti fayyadamaa isinitti agarsiisuu jecha malee daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 ol sukkuumuu qabu jechuudha. Kan inni hin gogne xaglaal gootanitti geessu. Sagalas halluu kanaan dibdu jechuudha. Sirriitti faayidaa qaba. Itti fayyadamte jennaan faayidaa qaba. Garuu namoonni baay'een guyyuma tokko guyyaa lama fayyadamanii ilaalu akkasumas itti deddeebitee fayyadamuu qabda jechuudha. Itti deddeebitee fayyadamuu qabda. Wanti hundumtuu egaa daa'imni dhalattee haadha dhalattee irra hin deemtu. Sababii kanaaf obsaan yaaltachuudha itti deddeebitee anama torbeedhaan hin dibadhaani. Torbeedhaan hin dibadhaani. Challenge hedduu sila qabuuf jechuudha. Haala kanaan dibatta.
qarqara isaallee akkasuma jechuudha mataa caccabee kan mataallee malaaxee mataan kan koo malaaxaan isaa jechuudha baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dur baay'ee amma garuu sirriitti jijjiirama guddaa qaba kan dubbachuuf. Bestaallee digoota jalaa fida bestaallee. Kanaaf yoo wanti itti baasuu dandeessa jechuudha ofirraa yeroo hin baasu maaliif yeroo hin qabdullee jechuudha. Haala kanaanii egaa laalaatti fayyadamaa dhugaadha isiniin hin jira itti fayyadamaa yaada keessatti immoo koomentii jala naa kaa'aa wanta isin rakkise koomentii jalatti naa barreessaa turtii gaarii isiniif haa ta'u shaaloom isinan jaalladha. Like, share, subscribe gochuun waan dagatiin chaanaaliin kun har'a kan banaa jiru waan ta'eef nagaan tura turtii gaarii isiniin jedha. Gammachuun qabamsa duukaa gammachuu irra hin darbamne anseenaan qaba.